arsii tuqee jira Kadir ar'allee borus taanaan arsii tuqee jira ummanni arsiillee jecha kan ofitti hin dhiisu namuu of beeka irraa dubbatataa jiran ani immoo yeroo san isaaf deebisuu hin danda'u isaaf dhiisi ani Abbaa Jifaar jala jaartii hate Abbaan Jifaar gaafas boo'ee nu himate hanga har'aatti maqaan nu bahee dhiirri arsii hattuu beeraa yookaan hattuu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya jirtu alhamdulillah. Egaa kaleessaatii fi ar'allee miidiyaan kun TikTokis Facebookis numa bichaa ta'ee jira. Adi wanti uumame tokko wanti miidiyaa irratti uumame miidiyaa irratti xumuramuu ni danda'a. Garuu ani sun akkasitti xumurama jedheellee hin amannes hin amanus. Namni tokko yegguu aaru yookiin cal'isu yookiin immoo tasgabbaa'ee wanta saniif deebii kennuu yoo hin dandeenye cal'isuma wayya. Anillee kanaaf aarii keessa dubbachuurra cal'isuu filadhe jechuudha. Amma Kadiroo san aaree waa hedduu arrabsee arsiillee tuqee ganda baay'ee tuqee sun immoo badiin akka isarratti deebitu isa godhee jira. Lannoo maaliif aarii san aaree waan dubbateef. Ani immoo ni haguma fedhes yoo aare namni tokko yoo aare eenyummaa isaatii fi saba isaa hin arrabsu. Saba kiyya ammallee ar'allee borullee arsiidha arsooma kiyyaan ni boona malee takkuti saalfadhees hin beeku. Gandummaa maali jettanis arsoomni kiyya anaaf kabajaa kiyya gabaabumatti jechuudha. Ani yoo inni akkasi haasawsaan isaaf deebisuu hin dadhabne garuu akka aadaatittuu osoo dhiisnee akka amantiitittuu deemne jaartiin yoo inni dubbate afaan keessatti dubbachuun immoo aadaa dhiisi amantittuu hin jiru. Kanaaf cal'ise malee anis akka nama kamuu deebuu isaaf deebisuu hin dadhabne haa ta'u yoonni marti garuu yeroo miira keessa jirtu sanii fi yeroo kaan adda jedheetumaan obsuu wayya wanta hundammoo yeroo oo'aa sanitti dubbattee waa hunda laaxxee waa hunda balleessurra cal'istee yoo filatte cal'isuun sunuyyuu addatti deebii mataa of danda'eedha. Kan akkasitti beekuu qabdani. Ana jalaa kabade warqii kana jalaa fudhatte intalli nama tokko yoo bakka isaa gaafatanii yookiin himan badii hin qabu intalli arsiidha jettee nu himte arsii keessaa bale jettee nu himte nu jecha siisan qabanne arsii keessaa bale kun immoo nama kamiyyuu waan aarsuu miti namni akkana biyya akkanaati bade jechuun waan nama aarsuu miti. Garuu arsii tuqee jira Kadir ar'allee borus taanaan arsii tuqee jira ummanni arsiillee jecha kan ofitti hin dhiisu namuu of beeka irraa dubbatataa jiran. Ani immoo yeroo san isaaf deebisuu hin danda'u isaaf dhiisi ani dhiira surree godhattuuf dhiisii jechuudha. Dhalaa qadhagatteettee fincooftuufuu deebii badaa deebisee fi hin beeku uumaa kiyya keessatti yoo walloleen yoo danda'e harkaan rukuta yoo dadhabe immoo nama san itti dhiisee biraa deema malee arrabaan yookiin aarii keessa seenee deebii namaa hin deebisu. Kun immoo amaluma kiyya jechuudha. Dhiirammooni kana sani saree jedhee dhiira konkaa'ee nama arrabseen beeku dhugaa yoo isinii dubbadhe jechuudha. Innaa kanuma arsummaa kiyya Kadir naaf hin kennu Kadir narraa mulqu warroonni TikTok kanarra jirtanillee naafis hin kennitan narraafis hin mulqitan. Arsoomni kiyya anaaf kabajaa kiyya. Eenyu olittuutti of jaaladhallee arsummaa kiyya jaaladhallee. Kan akkasitti nu hubadhaa ishee. Aboo isin warri arsii kun maaluma nu heddan. Dhiirri arsii Abbaa Jifaar jala jaartii hate Abbaan Jifaar gaafas boo'ee nu himate hanga har'aatti maqaan nu bahee dhiirri arsii hattuu beeraa yookaan hattuu dubartii ta'anii maqaan nurraa buutite hanga har'a nurra duulan. Har'a dhalaan arsii kaatee harargicha jaartii harargichaa jalaa warqii fuutee harargichi bakka hundatti biyya keessa konkolaataan deemee nu himachuu jira. Onlaayinii irratti sooshaal miidiyaa irratti nu himachuu jira. Maaluma isin warri arsii kun maaluma nu heddanii isiniin jaaba. Hanga yoom maqaa kee mina aynat naachuu naan. Dubartii jechuun dubartii akkanaati. Katedaarii ofii akka itti qabattu beektu ka adabaan guddatte ka sharafaan guddatte jechuun akkanaa fi tana. Naafi irraa maalii barattan? Isin immoo iyyuu warri yeroo inni akkasii arrabsu yeroo inni arsii arrabsu maaliif hin dubbatin jettan? Akkasitti miidiyaa irratti kortee irraan haa buutu barbaadan isaayyuu bar makiinaa keessa jirani. Alatti illee manatti illee kabajaa wal fakkaataa kennuuf hin dirqama abbaa manaa ofiiti. Isaayyuu bar abbaa manaa isii qaaliidha. Gabbaree fuudhe akkuma kan kee shaar irraa fuudhe waan appilikeeshin irraa fuudhe si fakkaate akka barbaadde kan itti dubbattuuf. Isaayyuu immoo gara dhufeenillee itti dhufe abbaa manaa nikaa kee ta'e kabaja siif qabaa bara. Hanqa fedhii si arrabsullee ati arrabsuu hin qabdu. Caal jechuun dirqama jechuudha. Asumaan waan galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaadeef qabadde isinii dhufe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni namatti bira sodda akkam jirtanii ani handi dhaqasii wajjin turu. Viidiyoo kana laayikii gochuu fi sheerii gochuudhaan
naafii bira naageessaa osoo hin dinqisiifanne darbuu waan hin barbaanne fi maaliif fakkeenya namoota baay'eedhaan taateetiin jirti osoo isiin har'a arsii tutuqameen irraa akkamittiin atu hidha jettee kortee irraan buutee isin hagam. Okay. Odoo naafii ta'uu baattee har'an tanaa naafii miti haati manaasaa osoo Harargee taate akkam goote. Mee keessatti gadi qabaa ilaalaa shamarra Harargee asirratti yeroo dubbatanii afaan isaanii bichaan hanqamta akka nama akka saalfachiisu hundi kennaa wal beela jechuudha. Akkitti isaan nama arrabsan akkitti isaan abbaa manaa isaanii yaa'an hunda osoo hin ta'initti yeroo aaran jechuudha. Aarii keessa yoo galanii arrabni isaanii tokko nama kofalchiisayyuu jechuudha. Kasafuu keessaa adda ba'e. Mee ilaalaa cal jetteetumaan dhaggeeffachuu jalqabde yeroo inni arrabatti seenu jechuudha. Maaliif fedhii keessa jira waan keessa isaatti dhaggeeffamee dubbachaa irra malee inni sila kabajaa fi sila jinni inumaa quban qabu jechuudha. Maaliif waan inni keessa jiru isaa waan taraddaateef os jettee jechuudha. Maali yoo citaan jiraate kirbitti itti qabuudha si warri miidiyaa kun akkamitti uste arsii arrabsee akkamitti urte us adabiidhaan heerumtee sin akka intini appilikeeshinii gabbuuftee itti heerumte fakkaate kabaja qabdii mijiyoon warra sharafaattuu guddisee sharafaan adaba qabdiiti akkana halal jee akka halaleetitti korijaaniin abbaa manasi aayidel lama arrabsoo abbaan manasii dhahuuyyuu mirga qabaati. Akkamitti akkas jettanii yaaddan isin isaayyuu immoo mucaa maal gochuu gadi galabbaxanii ol garagalchitan safuu eeggadhaa hoo dubbattan qabeenya jalaa bade jechuudha. Kutaa kamittuu intalli sagateen tuni hoo dhalatte bakka kanatti dhalatte jedhanii haasa'uun dirqama bakki ittisiin dhalatte kaa shamaan jallataan daddabaan tortoraan akka kanaa kutaa kamuu keessanii jira jechuudha. Intala tana bichaa miti jammara. Harargee keessa sattuun ni jira. Harargee keessa beekaan ni jira. Harargee keessa wallaalaan ni jira. Jimma keessaas ni jira. Kutaalee Oromiyaa guutuu keessa jira. Itti dhaabbattanii yaaduu qabdan. Arsii keessa bichaa miti. Arsiinis qaanfachuu hin qabu. Si jammara mana ceexaniif keessaa baasuu danda'uu qabdan malee itti qaanfachuu hin qabdan. Warri immoo chuubaloo jettan jaarsaaf jaartii yoo walolan miidiyaa kanarratti dhaabaadhaatti yaada. Bultii namaan diiginaati. Haa jiraatanii jireenya isaanii. Maali uummata keenya cinkii kanaan jaabara? Isin bultii namaa gaaf diigdan maal argattan? Gaafa namni wallolee ni dhufee bakka baloo akkamitti akkas hin jedhiniin mi'a ammanaa fi yeroo san arsii kiyya arrabsite jettee osoo arrabsite mucaa kana isin maal godhu feeddan hundi keessuu afaan keessan qaba jechuun warri akkasittan. Kanaafuu miccuu tana barbaada bakki isin seenteetti maqaa keenya nu nyaatte kanaafuu miccuu barbaadu dirqama kennaa haqa kan kee rabbisiif haa galchuu hayitii haqaadha haqa bicha osoo hin taanetti namaa gaa. Silkiis fudhattee kuttee jaani akkuma isa wanta fudhattee meeshaa mana keessaa hin beekan jechuudha. Maaliif amantee waan jetteef jechuudha. Kuni intala bira rakkoon jechuudha. Intala barbaaduun immoo dirqama keessani. Kanarraa achi kuttanii immoo naafii korii irraan bu'ii micaa arrabsee kana dhiisa. Bultii namaan diigina. Ati wabibti galatoomis hin jaa. Bultii kan kee qaabadhu. Bultii kan kee hin diigini jecha namaa dhageettee. Siirtee aarii keessa seenee jedhus qabas. Sababbi isaatis michiyyootuu salphisee jechuudha maqaa arsii. Kanaafuu obboleessi watillee arsitti dhalatte jee malee arsii jettee hin arrabsiin. Maaliif kabajamtuu jaallatamtuu haadha manaa akka kana si kabadu silaa Harargee taate obboleessi haadha kee nan biftuu bar silaa dhukkee sirraana itteeti. Akkasii galatoomaa waan turtaniif laayik sheerii godhaa. Ciao.